ايش وري مشاكلنا ايش دبا عامتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريدة ميشانا حاجة دندمون ميشاتلوه رجيلة تجمد وان إرجتا هوندا رجيلة ميشا شفر أنا فاهم جليل. asmaan viidiyoo kana saskiraabii fi sheer naa godha teddiin jarjara waan ta'eef dafee isinitti mul'isa roobni akkuma dhufee jira makiinaan keenya achi bira dhaabatee nu eegaa jira makiinaan argitanii makiinaan achi bira dhaabatee nu eegaa jira fedhuudhaaf namaa jira jalqaba irratti biffeedha biffeen kun biffee abbaa balbala afuriiti meetira 150 jechuudha gatiin isaa birrii 35 jechuudha banee si mul'isa meetira 150 jechuudha abbaa balbala afuriiti argitanii garaan isaa keessa kana fakkaata viidiyoo har'aa isa jalaa jarjarsaa dhiifama guddaan irraa ka'aa isiniin jecha argitanii jala isaa baakkoon isaa jalaa jechuudha በጣም ሰፊ ከተየት ስሪ በበላታ argitanii gatiin isaa በጣም xiqqinaashudha akkasuma inni diffi original irraa hojjetame garuu gatiin isaa baay'ee rakasa ta'e argitanii baay'ee bareeda jechuudha hedduu bareeda namni diffee kana argee hin jaalanne meeshaayyuu hin beeku jechuudha dhugaatni kiba diffee baay'ee natti tataata madaddaraan isaa keessa garaa keessaa qabu fudhatanii madaddaraan isaa illee akkasuma fudhata jechuudha diffee kwaaliti taate jechuudha masaabaan isaa kinoo masaabaan lama balbala jalaa gubbatti akka qabdi walirra saddeet jechuudha jalaa gubbatti masaabaan ala gatiin isaa birrii 35 meetiriin isaa meetira 150 argitanii diffee baay'ee bareeda viidiyoo isin jalaa jarjarsaa itaansee qumsaaxiniidha qumsaaxinii akka bareedu sadii bareedu qumatiin isin meetira 2 fi saantii 60 dalgi isaa immoo meetira 1 fi 20 qumsaaxinii bareedu taate jechuudha hedduu bareedu madaddaraa qabdi jechuudha jalaa fakkaastee hanga gubbaa madaddaraa kana jechuudha akkasuma immoo balbala sadii balballi kun ammoo kun ka uffata irra fanfatan hedduu ka bareedu jechuudha akkasuma as keessatti illee algaalimsi garagaraa gubbaa keessatti indilimsi yookaan konfarti jechuudha hedduu bareeda as algaalimsi keessa uffata masaabaan isaa tansharaataatiidhaan kan hojjetame jechuudha masaabaan isaa tansharaataatiidhaan hojjetame masaabaa hedduu bareedaa ta'e masaabaan isaa baay'ee bareeda hedduu bareeda maatiin as bira na eegaa jiranii makiinaallee nu eegaa jira waan ta'eef viidiyoo isin jalaa jarjarsaa hedduu bareeda jechuudha maashaallah baay'ee bareeda meeshaan kun meeshaa ajaa'ibaati hanga hojjetamee guutuu qumsaaxinii kana kuma soddoma jechuudha qumsaaxinii bareedduu jechuudha akkana jirtu masaabaan isin tansharaataati masaabaatii duubarraan na hataatu argitanii masaawuti isii gubbarraa hojjenni masaawutiin qaama keenya mulu mul'iste argitanii anayyuu mul'istee jirti jechuudha gatiin isii birrii 30 ittaansee algaa komodiinoo lama qabu akkasuma sibiilli isaa sibiila kwaaliti oriijinaalii kan ta'e jechuudha sibiilli isaa asirra argameera adda isinii mul'isa meetira kaamsaa dhaabata masaabaa qabdi jechuudha balballi isaa jechuudha argitanii roobni dhufee jira as bira algaan kun baay'ee bareeda algaa hedduu bareedu jechuudha meetira 150 viidiyoo isin jalaa jarjarsaa gatiin isaa birrii 35 itti aansee arbaa majliisiidha arbaa majliisiin akkana fakkaata arbaa majliisiin meetirri isaallee hangana gahaa akkana fakkaata jechuudha roobni nu qabee jira dhiifama guddaa isiniin jedha boondii roobni ofite inta balaasaa waan ta'eef roobni waan dhufaa jiru dafnee isin jalaa seenaa ka'umsi isaa ol meetira abbaa kudha 20 fi isinilaa jechuu barbaadan jedha isiniin jedha nagaa akkana fakkaataa roobni waan dhufee jiruuf dafnee isin jalaa fe'aa jirra argitanii hin fe'amaa jira jechuudha daddafee fe'amaa jira abbaatti nasi 20 namni fe'achuu bitachuu barbaada abbaatti kinasi 20 meetiriin takkatti birrii 9 jechuudha hedduu bareeda baay'ee oriijinaali dhalli kiinoo meeshaan fe'amaa jechuudha dafamee guuramaa jira sababa saniif jecha isiniif waraabuu hin dandeenye jechuudha muddamsuu Arabiyaa majlisii muddamsuudhaan san waan roobni nutti dhufee akkas goggooneef jecha isinitti hin mul'anne as kana ammoo bakka inni hojjetame sanitti waraabe jechaadha kana isitti mul'isuuf haadha meeshaatti mul'isuuf xiqqishuu tana waraabe isinillee kana isinitti mul'atu yeroo teebiliin isaallee makiinaa seeneera yeroo san isinitti mul'isutti akkasuma ammoo makaddaan isaatii fi tiraasin isaallee makiinaa seeneera isa kana obboleetti teennaa erguudhaaf isii erguuf waraabe malee isuma san jechuudha isuma kana jechuudha isuma amma achirratti isin gadhiise san jechuudha garuuyyuu achirratti teessoo fi akkasuma ammoo makaddaalleen hin mul'anne isa kana jechuudha asbiratti kinoo meeshaa fe'aarra jechuudha meeshaan osoo isiniif waraabamin fe'ameellee hin jira isa san asbira isin mul'isa jechuudha osoo hin waraabamin isin fe'ellee asbira isin mul'isa
Asbira kinoo algaa fe'aa jira jechuudha. TV staandii osoo isin waraabin feene jechuudha. Kinooti TV staandiin televiziyoonii kinooti. Kama duraan baratame kan 12,000 san jechuudha. Isa sanii kinooti. Osoo isiniif waraabamin fe'amee viidiyoo roobni nutti dhufe jarjaraan fe'aa jiran jechuudha. Kinooti jarjaraan dafanii jarjaraan fe'aa jirani. Sababa saniif viidiyoon kiyarraa seeraan naaf waraabamne meeshaa sirrii itti gogga'ee seeraan waraaba jedhee ture. Keessattuu biffeen kun qallaal kana hin bareedu wanti biffeen kun baay'ee natti tolee baay'ee jaalladhee jira. Akkasuma yeroo feenullee namni hedduu gatii nu gaafataa ture ilaalaa ture. Nama hedduutu iyyuu jaalate jechuudha. Kinoo gibbiin alatti yoo feenu namni hedduu jaalate sirriitti ilaalaa turanii makiinaarra ilaalanii namni dhufee gatii na gaafatellee nama hedduutu iyyuu jira. Ye bareeda karariin isaallee kararii ajaa'ibaati hedduu bareeda jechuudha. Biffeen kun mircaa nama hedduutu nama hundaatu hin ta'a jedhee yaada. Sirriidha fedhiin nama hundaatu garagaraa akkuma bifti namaa garagaraa fedhiin nama hundaatu garagaraa. An jaaladheef isin jaalachuu dhabuu dandeettanii sirriidha. Garuuyyuu ani dhugaa baay'ee jaaladhee kana gaasiifaa ta'uu siin jira obboleetti yaa rabbi nagaatti si agalchu. Nama nagaa hangalee nagaa irraa fayyadamu rabbi si haa taasisu. Roobni nu jeeqee kinoo viidiyoon har'aa akkana carraadha wanta namni jedhu osoo hin taane wantuma rabbi jedhetu ta'a. Viidiyoo kana sirriitti viidiyoo irraa meeshaa kana sirriitti viidiyoo irraa waraabbadha jedhee yaadee ture. Naaf hin tasaa kaanee kan namni jedheerra kan rabbi jedhetu iyyuu caala. Waa wayii hin karoorsina garuu hin taafin hin ta'uu hin beeknu. Kan ammoo kataasisu rabbiin qofa jechuudha. Akka waan ofii kennaa dandeenyu akka waan ofii kennaa godhachuu dandeenyu akkana goona jenna. Anillee akkasuma osoo itti hin yaadiin viidiyoo kana sirriitti waraabbadha maashaallah meeshaa kanarraa sirriitti waraabbadha jedhee karoorsee ture. Kun ammoo iyyuu akka hin jedhu osoo hin taane akka rabbi jedheetu iyyuu ta'e jechuudha. Yeroo hundaa akka nu jennu osoo hin taane akka rabbi jedhetu ta'a. Akkasitti alhamdulillahi hanga rabbi waraabbattanaan jedhe irraa waraabbadhee jira. Isinillee hanguma kana xiqqooma tana akka guddaa naaf ta'u naa godhaa isinin jedha. Subscribe, like, share gochuudhaan baay'isamee akkanaa laallamu kan guddaa olitti akkanaa laallamu akkanaa gootan abdii guddaa isinirraa qaba. Akkanuma fakkaatan jedha. Hordoftoota tiyyaa meeshaaleen keenyarraa akkana fakkaata akka jaalatan abdii guddaa qaba. An baay'ee jaalladhee jira. Naaf jaalladhaa naaf laalaa subscribe naa godhaa. Asbiratti kinooti fe'amee ka'ee warrallee du'aayii nu godhanii nagaha wal geggeessine makiinaan deemaa jira jechuudha. Of duubaan deemaa jira kan karaa irra deebi'utti. Haala kanaan geggeessine kinoo makiinaan deemeera karaa nagaha imala gaarii karaa milkii isiniif haa ta'u jecha ofirraa geggeessine jira.